erganitti mee ija shakkiin na ilaalti. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuu kan hin barbaanne yeroo ta'u kanin dhaladhee guddadhe dachee magariituu lafa uumamaan badhaatuu lixa Oromiyaa keessatti ijoollummaa koo kaasee maatii koo biratti nama jaalalaa fi mararsiifannaa guddaa qabu waanan tureef hanga humni isaanii eeyyametti na kunuunsaa barnoota koo akkan baradhuuf haal duree maranaaf guutaa gara mana barnootaatti yeroon yookiin immoo ganamaan na galchanii hangan kutaa sagalaffaa ga'utti haasaan jaalalaa yoo gurra na bu'e malee isa labooba abiddaa onnee koo keessatti qabsiisu argee hin beeku. Ani gulantaa kanatti jaalala sarkaa haasaa afaanirra darbee hiika qabu hin beeku. Abaluu fi abaluun wal jaallatan kan jedhuun dhagaha malee maalummaa isaa hin hubanne. Keessumaa naannoon ani dhaladheetti guddadheetti dhiirri tokkoo fi shamarri tokko yoo wal jaallatan karameellaa meentaa jedhamuun wal dhungatu. Kunis jaalala coolige lalisiisee onnee gogde akka jiisu namoonni baay'een kanaaf ragaa. Osoo hin gubatiin qobaa hin gubatiin jedhama mitiire. Anis maalummaa jaalalaa osoo hin beekiin dhiibbaa hiriyoota koo qofaan yeroon kutaa 10 baradhu jaalalanee galee. Garuu wanti isin ajaa'ibu hiriyoonni koo umriin waan na caalaniif wanta isaan dursanii na gorsan nan raawwadha malee ofii koo waa beekeen wantan godhun qabu. Osoon hin jaallatiin shamarran danuu akkan jaalala fakkeessee jaalladhu na taasisanii. Shamarra isaan itti na ergan hunda sin jaalladha jedheen gaafadha. Akka carraa ta'e anaaf kan hin gaafadhe marti osoo oolanii hin buliin gaaffii jaalalaa koof tole jechuun naaf deebisu. Dandeettii dubbiin qabuu fi gorsa hiriyoota koon oofameen shaakaloota garaagaraas nan eegalee. Wayita kana sanyiin kormaa koollee seeraan hin qophoofne. Si'a tokkotti shamarran danuun jaalladha. Amalli kunis oolee bulee suusii natti ta'aa dhufe. Boodas keessaas dhiisuun natti ulfaachuu eegalee. Osuman amala kanaan jiraachaa jiruu yeroo tokko shamarree tokko waliin baraa. Shamarreen kunis amala koo burjaajessaa sobee jaallataa kan ta'e kana waan nan beekneef baay'ee onnee isheerraatii na jaallatti. Haa ta'uutii garuu nama waliin waadaa jaalalaa waan galteef na waliin dabarsuun baay'ee isheetti ulfaata. Guyyaa tokko mana kireeffattee teessu keessatti na waamtee akkas jechuun natti himti. Ani hiriyaa kakuu kan gaa'ilaan garee fiiruun qaba. Otoon si jaalladhee baay'ee natti tola ture. Garuu kana gochuu waan hin dandeenyeef baay'ee waantan si jaalladhuuf intala obboleessa koof si jaalladheeraa jettee erga natti dubbattee booda mucayyoo sana waliin illee walitti nu fiddee na agarsiistee wal nu barsiistee. Intala isheen fidde kana gaafuman argu maqaa ishee Firii jedhee moggaafadheen maqaa dhaloota ishee natti himte waamuu dhiiseen kanaan moggaafadhe. Firiin anaaf shamara duraa ta'uu baattus kanan onnee koorraa yeroo duraaf jaalladhe taatee argamte. Imaanaa natti kennamte waan taateef akka shamarra biroo sobuu fi goyyomsuus hin feene. Onnee koo qulqulluurraan ishee jaalladhe. Yeroo sanatti halkan guutuu hanga jedhamutti bilbilaan waliin haasa'aa bullaa. Maatiin isheellee tarree warra sooressotaa keessatti waan ramadamaniif firiin koo baay'ee boontuudha. Haalli uffata isheellee xiqqoo akka naannoo keenyaatti namoota danuuf hin liqinfamu. Hiriyoonni koos haala ishee yeroo argan baay'ee jibbuu eegalanii. Ani garuu daqiiqaa tokkoof isheerraa addaan baheen waantan jiraachuu danda'u natti fakkaachuu waan dideef hiriyoota koo dhokseen jaalala keenya ishee waliin ittiin fufee. Goromsi harree waliin oolte dhuufuu bartee ooltii akkuma Oromoon jedhu anis dhiibbaa hiriyoota koon suusii shamarran danuu jaallachuun qabame keessaa ba'uun garuu gonkumaa hin dandeenye. Osoon jaalallee onnee koo guutuu jaalladhu qabus gochaa fokkotaa kana dhiisuun baay'ee natti ulfaate. Haa ta'uutii garuu jaalallee koo kana waliin amalan shamarran biroo waliin bare waliin raawwachuuf
ija jabina arganne. Turtii waggaa lamaa guutuus osoo walitti hin bu'iin jaalala keenya wal dhungachuu yookiin immoo kiisingii qofaan dabarsine. Haala kanaan osoo wal jaallannuu ani hojjetaa mootummaa ta'een gara kutaa Oromiyaa birootti hojiif hin deeme. Jaalalleen kiyyas baay'ee akkana jaallattuu fi natti heerumuu feetu irra deddeebiin natti himuu eegalte. Anis ishee waliin jiraachuun hawwii koo ta'us garuu dursa barnoota kee xumuri jedheen gorseeni. Yaada kanarratti walii gallee anis barnoota koo itti fufuuf murteesseen barachuun eegale. Hojii fi barnoonni waliin natti cimus dirqama jireenyaati jedheen obsee itti cichee barachuun itti fufee. Ammallee jaalalleen koo gidduu kanatti natti heerumuu akka qabdu ammas irra deddeebiin na rakkisuu eegalte. Haa ta'uutii garuu ani hojii otoon hojjedhu barnoota toon baradhu amma immoo gaa'elatti galuun natti ulfaata jedhee waan hin yaadeef anis hangan xumurutti atis hanga xumurtutti jedheen sossobuu kiyyatti fufee. Haa ta'uutii garuu isheen maqaa barumsa xumuruu jedhu kana dhaga'uu akka hin feene irra deebitee natti himte. Ani hojjetaa ta'een waggaallee otoon guutiin fuudhuun waan baay'ee natti ulfaateef maatiin kiyyaa deeggarsa narraa barbaaduu baatanis dirqama waan tokko godheefiin uumamni kan jaallattu keessa isaanii gama koon gammachiisuu waan natti mul'ateef waggaa tokkoof qofa akkana obsituun gaafadhe. Isheen illee tole naan jettee tasgabbooftee jaalala keenya bifa ho'aan itti fufne. Anis yeroo kanatti baay'ee isheetti gammadeen sadarkaa guutummaa guutuu hanga jedhamutti shamarran biroo waliin hariiroon duraan qabu adda kuteen ishee qofaa onnee koo keessatti mootii taasise. Yeroo kanatti immoo caalaatti jaallachuun eegale. Firii koo yoon jedhuun aakoo jettee na waamti. Garuu qubeen maqaa koollee aatiin hin eegalu. Maaliif akka isheen aakoo jettee na waamtuufillee hin beeku. Maaliifis jedheen guyyaa tokkollee hin gaafanne. Egaa jireenyi koo daandii qabatee battaluma kan deebi'e sa'aatii kanatti. Jaalallee koo waliin guyyaa tokkoof illee wal dhabnee kan hin beekne. Yeroo kana booda walii galtee dhabuu jalqabne. Isheen yeroo hedduu koottu naan jetti. Anillee tole jedheen hojiirraa eeyyama fudhee yoon galu caalaatti wallollee aareen gara hojii kiyyaatti deebi'a. Sababa kanaaf anis yeroo booddee waamicha ishee kabajee gara biyyaatti galuu nan dhiise. Haasaan ishees komiin kan guute ta'aa dhufe. Akka nama afaan tokko hin dubbannee adaamii qoraattii keessatti biqile walitti taane. Gonkumaa wal jaallachuu nafee wal arrabsoo qofaan walii bilbiluun amala baratamaa dhufe ta'e. Gidduu kanatti akaakayyuun koo duunaan boo'ichaaf gara maatii kiyyaatti hin galaa. Maatiin keenya lachuun magaala tokko keessa waan jiraataniif sababa kanaan wal arginee isa xumuraa wallollee adda walarraa baane. Isheen akkuma gara manaatti galteen aartee bilbila ishee boolla mana fincaanii keessa buustee akka turte yeroo dheeraa booda natti himte. Anis walitti bu'uun keenya boqonnaa waan na dhabsiiseef bilbileen dhiifama gaafachuuf yaalus deebisee argachuu hin dandeenye. Si'a lamaan tokkos eeyyama hojii fudhee ishee barbaachaaf gara biyyaatti deddeebi'een ture. Garuu matumaatii argachuu hin dandeenye. Keellaa mana isaanii fuulleetti aduu waadamaa ooleen galgala galaa. Waraabessi ishee nyaate yuusuu waan dideef abdii koolleen kutadhe. Isa sangaan argi jedhe. Namtichi dhaltii camadee akkuma jedhamu gidiraa jaalalaa yeroo jalqabaaf arguun eegalee. Halkaniif guyyaan boo'a. Duuti otoo dhufee na fudhatee hawwii koo ture. Garuu maal godhaa? Duuti yoo ofii jedhe malee ofii yoo barbaadan dhufee nama hin fudhatu. Hiriyaa waggaa 4 guutuu halkaniif guyyaa waliin haasa'ee hin quufne sababa yeroof naaf hin galleen wal dhabnee adda ba'uu caalaa wanti onnee koo na gaddisiisu hin jiru. Dargaggeessi shamarran danuu waliin sagaagalaa oolu waggaa 4 keessatti guyyaa tokkoof gaaffii wal qunnamtii saalaa hiriyaa jaallatutti kaasee hin beeku yoo jedhame eenyutu amanaa? Amalliif tulluun hin godaanu akkuma jedhamu anis jaalallee koo irraanfachuuf
tooftaa ani filadhee deebi'ee amala kana duran dhiise deebi'uu qofaa akka ta'e keessa kootii murteessee karaa toora onlaayinii shamarran danuun bare. Shamarran biyya baargamaa jiranis ta'e biyya keessaa baruun machii addunyaa gowwomsaa keessatti of arge. Ta'us dafqa shamarranii ofitti dabarsuu nan jibbaa. Kana hunda raawwadhees matumaa hanga har'aatti onnee koo keessaa baasuu hin dandeenye. Godoo jaalalaa isheen onnee koo keessatti ijaarte akka sooduu soof umar miidhagee ishee eegaa. Haala kanaan otoo hin jiruu guyyaa eebbifamtuu tokko hiriyaa hojii koo waliin sa'aatii laaqanaaf baanee osoo jirruu waan danuu haasa'uu eegalle. Kana gidduutti sagaleen waaqayyoo biyya lafaa fi dhoksaasaa naaf ibsuu eegale. Waan ergamaan rabbii barreesseetti kenne kan dubbisu natti fakkaate malee waan sammuu isaa keessaa haasa'u natti fakkaachuu dide. Amala koo namoonni baay'een narratti waan hin beekneef namni kun maalitti beekuu danda'a jedheen of gaafadhe. Erga kanaas jireenya koo baasee buuseen gaabbiin of waaduun eegale. Qalbii kiyyas jijjiirradheen jireenya dhugaa jiraachuu hin murteesse. Yeroo baatii 8 guutuus addunyaa jaalalaa keessaa of baasee amala koo moofaa sana of keessaa baaseen ergan danda'ee jiraadhee booda karaa toora sooshaal miidiyaa shamarree umriin kichuu taate tokko waliin haasa'uun eegale. Guyyaa tokko garuu barreeffama gabaabaa tokkoon karaa toora FB jaalalaaf ani haaraa ta'us ati natti tolteettaa kan jedhu naaf barreessite. Anis argeen akka rifachuu tokkoon ta'e kun daa'ima miti moo jedheen suuraa ishee piroofaayilii ishee jala galeen 999 ilaaluun eegale. Osoon hin beekiin onnee koo na seenuu eegalte. Guyyaa jalqabaa ijaan wal arginus osoo ol jettee nan ilaaliin boquu ishee dhokfataa na dubbistee nagaatti naan jettee sokkite. Galtees ergaa barreeffamaan onneen koo dhootee bahuu geenyaan akka narratti hin baramneefan dafee sirraa adda bahee kan jedhu naaf ergite. Haala kanaan jaalala keessatti si'a lammaffaaf kufee otoo hin jiruu gidduu kanatti hiriyaan koo duraanii baay'ee jaallachaan ture naaf bilbiluun boo'uu eegalte. Garaan kiyyas baay'ee raafame. Maal akka taate garuu naaf ibsuuf humna waan dhabde natti fakkaata. Dhiifama qofaa naaf godhi jettee mucaa hiriyaa isheetti bilbila kennatte. Isheen illee yookiin immoo mucaan hiriyaa ishee sun dargaggeessa biroo waliin jaalala eegaltee akka turtee fi turtii yeroo ji'a 3 gidduutti ulfina isheerree akka irraa fudhate natti himte. Anis kanaa ol dhaggeeffachuu waan hin dandeenyeef aareen bilbilicha girgiddaa manaatti rukuteen caccabse. Waggaa 4 guutuu hanga gaa'ela keenyaatti walitti hin buunu jechuun koo dadhabina koo natti fakkaatee keessa kiyyas jeequu eegale. Obsaan akkuma aannan goromsaa dhugu obsuun dirqama natti ta'e. Hiriyaan koo kun ammallee bilbiltee dhiifama na gaafachuu hin dhiifne. Erga takkaa buqqeen cabee waliin jiraachuu waan hin dandeenyeef isheedhaaf homaa gochuu hin danda'u. Galmee ishee sa'ama kanan cufe. Har'a ani hojjetaa mootummaa ergan ta'ee waggaa 5 lakkoofsisaan jira. Kana gidduutti jaalladheen dirmammuu jaalalaan dirmammaayeera. Shamarran danuus ilkee jaalalaan waraanee onnee jaalalaa isaanii kulkulfachiiseera. Shamarran baay'eetti osoon amala kootti moo irra darbanii na jaallatanii miidhamu. Kaan immoo dantaa jaalalaa hin qabanii. Miira dargaggummaa gubaa sana qabbaneeffachuuf qofa waan na jaallatan of fakkeessaa turanii. Umurii ijoollummaa koon humna koo shamarran ormaatti fixuu caalaa har'a wanti qalbii koo na cabsu hin jiru. Har'a garuu shamarran danuu dhiifama gaafadhee kanneen deeggarsa barbaadaniif immoo deeggarsa godhee cubbuu isaanii ofirraa baasuuf yaalaan jira. Dhaggeeffattoota qophii kanaa seenaa kiyya dhageessanis wanta naan jettan kallacha isin na yaaddan waan hin beekuuf dhiifama jechuun hawwaa. Carraa kanaan namoota sababa koon miidhaman mara dhiifama gaafachuun fedha. Erga waraabessi darbee sareen dutti jedhama mitiire. Jaalallee koo ganamaan onneen kootti banamte. Miira ishee hubachuu dadhabuu koon akka adda baane har'a taa'een yoon yaadu baay'ee ofitti na qaanessa. Kunis jireenya koo sirreessuuf siminaara gaa'elaa hordofuu koo irraa kan ka'e hubachuu danda'eera. Hordoftoonni toora yuutuubii Oromiyaatu Yuunifoormaal na gorsitu. Ammas jireenyi koo har'aa daandii qaxxaamuraarra jira. Jaalallee koo ammaa kana
danuun jaalladha garuu akkanuma sodaa guddaan qaba addaan baana jedheennan sodaadha kunis sababa malee miti waa lamatu na yaaddessa tokkoffaan yeroo ammaa kana jaalalleen koo dagaagetti umurii waggaa 16 hin caallee fi kan qaamaan bilchaattuus taate miti gochaa saalqunnamtii keessa akka galtu hin fedhu umurii kanaan gochaa kana yoo galte gara fuulduraatti miidhaaf saaxilamuu malti sodaa jedhuun qaba kuruphee dagattuu iddoo ciiftutti lama waraanu akkuma jedhamu yoon dhiise ammoo dhabuu nan danda'a jedheen sodaadhe shamarreen amman jaalladhes maatii qabeenya qaban keessaa waan dhalatteef daftee miira saalqunnamtii guddaa uummatti kan jedhuun na yaaddessa obsee eeguuf immoo yoo jaalala waaqayyoo ta'eef yeroo ammaa kana carraa barnootaa argadhee gara biyya ormaatti imala taasisuuf piroosesii koo xumuraarran jira fageenyarraa kan ka'e abdii kutatti yookiin nama biroo barti kan jedhu na dhiphisa umriin ishee reefi waan ta'eef maatii ishee beeksisuuf immoo tole akkan jenne ifa galeessa qabxiin inni lammaffaa sodaa kooti immoo amala koo duraa dhoksaa tokko malee ergan itti mee booda miira shakkiidhaan na ilaaluu eegalteetti tarii jireenyi biyya ormaa akka har'a halaalarra taa'anii hawwan ta'uu dhiisuu mala haalli akkasiis addaan nu baasaan sodaa kooti maaliif miira kana keessa akkan gale hin beeku nan sodaadha jireenya koo horii jaalallee kiyya kana waliin hin qabuuf amantaa guutuu hin qabu mee dhaggeeffattoonni qophii kanaa ana obboleessa keessan maal gorsitu jireenyan dabarseerraa waa akka hubattan nan yaada jaalalli gowwomsaa gammachuun qabu dhumni isaa gaabbiidha gowwomsitanii kolfaa ooluurra jaallattanii miidhamtanii bo'aa ooluutu caala jireenya koorraa kanan baradhe galatoomaa horaa deebana yaada keessanillee komentii jala naaf kaa'aa ana obboleessa keessan jireenya jaallaan hubee hubameerraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa Yooyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalallee tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee xalayaa obboleessi keenyi nuuf ergee isiniif dubbiseen hin ka'a akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu obboleessa keenya xalayaa ajaa'ibaa kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomsiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 illee rakkoo isaanutti mitan dhaggeeffattaniiti jirtu gara fuulduraatti maal gochuu akka qabu komentii jalatti akka barreessanii fi akka jajjabeessitan kabajaan isinin gaafadha qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhellee kanuma fakkaatti haga yoonaatti na dhaggeeffachaa waan turtaniitiif guddaa galatoomaa jecha laayikii fi sheer gochuun illee akka na deeggartan kabajaan isin gaafachaa namoonni chaanalee keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwa yeroo gaarii horaa bulaa